درسي تنتعرى الرتي ما شروط الصلاة كابان كتابة جدي كنا قد فجين يواني إسالة الله دردون سو أبيتش كتابة درسي جهب برت شروط الصلاة جدي شرط صلاة جدي شرط جد كمان مالين شرط جد كان أكلوات يوفرني ملكة جدّو يوكان علامة وهي جدّو علامة وهي جدّو سيرة ولمعني فقه على فكاهتي وان tokko yoo inni hin jiraatin ka wanni yoo isa hojjatan jiraatu qabu sun hin jiraanne yoo inni hin jiraatin yoo wanni sun hin jiraatin wanti yoo inni jiraate jiraatu qabu suni hojjatu qaban suni kan argamne jechuu shartiin salaataa sagal jedhe sagalan keessaa ka duraa islaamummaa jedhe islaamummaan faallaa maaliiti faallaa kufriiti namni kaafiraa tokko dalagaan isaa marduudha isarratti deeffamtuudha odoo dalagama fedhillee dalage ragaan kanaa maalii yoo jette rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa suuraa tawbaa keessatti maal jedha namni mushrikaa rabbittiin amanin masjida jiraachisuu hin dandayuu haala kufrii qabaatuu ragaa ofirratti bayaniini dalagaan isaanii kuftuudha ibidda jahannam keessatti abattaatuutti sunii jedhee nuu hime rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa tole wayita akkana jedhu rabbiin keenya nama kaafiraa tokko dalagaan isaa irraan qeebalamtu jechaadha آية سورة فرقان كيس جرت كيس تتلي هجي إساني ولك أبني قيا قياما اتأرقسيفني فجعلناه هباء منثورا إيغا كان دارا ببين فوت جلاغونا أجد ربين كينا سبحانه وتعالى مالي في جنان نمني كرا إسلام ما ملي كرا برا ديمي ونني هجة تقوتي لين إراهن كيبالمتو كناف نمني إسلام من قبني سلان نساهن كيبالمتو وجن جيجو كناف نمني إسلام من قبني سلان نساهن كيبالمتو وجن جيجو شرطي صلاة ونجنف تقوب فانساني تولي لما فاتحة لما فان عقلي قباتولا عقلين فعلا مراتمات مراتون مرفوع القلم قلمني رتم بريسو مراتو حقا إني أوادام بافتي بيّنتوتي رقادسا حديثا إمام أحمد أديسي رسول ربي وانجران نمسده قلم الرأو الفورة مجران تقفا مجنون مراتا حقا مراتو مرافا يتجران أمس نمره haga hirribaa ka'utti jedhan hirriba keessa homa fedhe yoo dalage gartee hin gaafatamu gaafatamaa ijoollee yoo hirriba keessa waan fedhe dalage yoo hate hin gaafatamu yoo hatellee moo maal irra fakkan jedha manaa maalii waate fakkeenyaaf Rafa kalam nirraa fuudhamaadhaan jenneeri. Manaa keessa waan fedhe yoo dalagee moo hatee nama ajjeesee badii birootuu dalagee manaa isaa rafu rabbiin olaane qalama irraa ol fuudha jechaa nama rafu. Majnuunni hoo majnuunni maasiyaan irratti hin katabamu yoo inni waa balleesse garuu firri isaa ni gaafatama. والصغير حتى يبلغ يده رسول ربي إجولت تقول لها كيفين بلغتو تجر إجولت تقول يوم بلغني يوم أبلغتين قبمتو مع سيان الرتين كتبمو خيرين ني كتبمتي إجولن دائمني ودوات دان بافتين يو صلاة خيرين ني كتبما لكن مع سيان اتين كتبمو جيجو مع سيان اتين كتبمو يو آفوتي وآهتي وأبلغتي هو ني قطعم ورهيتو قطعم جيجو أكاسي معسيان اتين كتبهم ججور مالي هندي فما ججو جولة يو جنم بلسته هادو ورانه انغا فتم ججو لا انغا فتم بارك الله فيكم تولي
kan sadaffaa tamyiiza jedhe. Tamyiiza jechuun faallaa xiqqeennaati. Guddachuu jechuu faallaa xiqqeennaati. Haddiin isaa waggaa 7 gahuudha. Waggaa 7 gaafa gahee salaatatti ajajama. Rasuulatu hadiisatti hadiisa imaamu Haakimii fi imaamu Ahmad odeessan. Hadiisa Abi Daawud fa'aatti maal jedhan? Muruu abnaa'akum bis-salaati li 7 jedhan. Ijoollee teessan wayita waggaa 7 isiin geette salaatatti eemaraa jedhan rasuulli. Yoo waggaa 10 isiin geette salaata irratti rukutaa jedhan rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Ciisicha keessatti illee gargar baasaa jedhan. Ijoollee dhiiraatii fi dubraallee maraa addaayyaasaa jedhan garagaratti. Namni uffata itti uffisuu hin qabne akkam ta'a ijoollee baay'ee qabaate. Maal jettan? Ijoollee mataa qalamaa ta'ee dhiisu jettan moo? Mucho mejor veterano. Mucho veterano veterano. Duraan uffata magartee argan uffatanii amma gaagartee addunyaan fagaattee biddilibsii iskiimoo malee uffattu. Dur namni uffata haadha abbaallee uffatee imarafaa. Dur dubartiin uffata gurguddaa uffatti akka abjadii faa, googiraa faa, gurguddaa faa kanneen uffatti. Kanneen halkan ijoolleen uffattee nagaan bultiin jechuu dur. Amma gartee wallahu aalam jirtii yuree amma waan akkasii nuun jirtu duniyaa marraa. Kanaaf halkan illee rafiinsa keessatti addaan baasan jechuu. Tamyiizni waggaa 7. Ijoollee waggaa 7 yoo gootte waa addaan baafatte jechuu. Kanan namiidhaa kanan naa tola addaan baafatte jechuu. Tole sadaffaan raf'ul hadasi jennee raf'ul hadas kunoo maal inni? Raf'ul hadas jechuun xahaaraa qabaachuu. Xahaaraan gosa lama. Hadasni gosa lama qoodamaa. Hadasa akbaraa fi akka janaabaa fi haydii. Hadasa xiqqaa kanatti qoodamaa. Janaabaa fi haydiin dhiqannaan ofirraa ol fuudhanii. Hadasa xiqqaa ammoo wudu'a godhuun ofirraa ol fuudhan. Ragaan isaa hadiisa imaamu Muslimii rasuulli Rabbii salaanni xahaaraan qabne hin qeebalamtuu jedhan haga wadda'atutti. Hadiisa muttafaqun alayhi irratti illee Rabbiin salaata nama wudu'an qabne hin qeebalu haga wadda'atutti jedhan. Shartiin shanaffaadhaa najisa ofirraa oofu. Izaalatun najaasa maal fa'arraa oofan biyya nana najisa? Bakka meeqarraa oofan? Sadii ustaaz. Bakka sadii. Baarakallahu fik. Tokkoffaan qaama. Lammaffaan uffata. Sadaffaan maali? Bakkee salaataa. Bakkee salaataati. Wasiyaabaka faxahhir jedhe Rabbiin. Hadiisa keessatti illee rasuulli Rabbii fincaanirraa qulqullaahaa hedduun cadaaba qabrii fincaanii jedhan. Tole ka itti aanu ka jahaffaa satrul awra. Sitrun jedhina satru jedha akkasi qaraa. Satrul awra. Awraa sattaratuudha. Awraa sattaratu jechuun waan qaama namaa hin himneen jechuu. Dubartiin uffata qaqallaa ofitti maxxansitee salaatuun qabdu jecha. Uffata halkan bultuun yookaan uffata abbaa manaatiif godhattu uffata babbareeda qaqallaa ka itti maxxanee qaama isii keessaa mul'atu godhachuu hin qabdu jecha. Maaliif jennaaniin hadiisa Abu Daawud keessatti laa yaqbalu Allahu salaata haa'idin illaa biximaarin jedhan. Dubartii geettee Rabbiin salaata isii hin qeebalu haga guftaa gadi uffattutti jedhan. Ma'anaan kanaa haga of dhoysitutti jechuudha. Uffanni qaama isii hin dhoysine akkanuma nama qullaa salaateetii hin ta'u jecha. Dubartiin awraa ofiillee sattaratuu qabdi. Mataarraa haga lukaatti awraan dubartii fuulaa fi harka malee wayita salaata. Ka dhiiraa ammoo jilbarraa haga handhuuraa qofa. Dubartii yoo bilisa taate yoo gabra taate silaa awrama qofa sattarattiifiillee. Rabbi rahmata haa godhu. Amiin jedha. Biyya akka gabraatti nama laala. Hayyee. Ka torbaffaadhaa dukuulul waqti jenne. Waqtiin salaataa seenuudha jenne.
waqtiin salaata sanii seenuudhaa jenne. Waqtiin salaataa seenuu jechuun salaata salaatuudhaaf deemnu takka waqtiin isiidhaa seenuu jechuu. Yoo waqtiin hin seenin waqtii dura yoo salaanne hin ta'u. Maaliif jennaan rabbi qur'aana keessatti inna salaata kaanat ala almu'miniina kitaaban mawquutaa jedhe. Mawquutaan jechuun ka bakka godhamtee irratti muramteetiin hin himamte jechuudha. Saddeettaffaan qiblaa garagaluudha. Ragaan isaa آية قرآن سورة بقرة إبها فرتمي أفررتي قد نرى تقلب وجهك في السماء جدي ربين كينا دبته إذن قبلات يو غران غرين فولي وجهك جدي أجاج جرا غرا قبلة غرا غل تفولا كي جدي ربين كينا دبته كان سغلفا نية نية رغا نية إنو نافذة مه بدا سقبنا من رغا نية نافذة إنما الأعمال بالنيات. حديث النوتي. حديث عمر بن الخطاب. إنه حديث. حديث جبريل. إيه؟ حديث جبريل عمر صديق. حديث جبريل؟ لا عمر صديق. كان الراوي عمري كباسين رسول الله جبريل أكمل تبو لا ما يكون هاروا كيف ذلك أكمل تبو رسول الله إنه جبريل رب رسول الله وليس ما رسينا وديس جنيه كان عريما تولي جزاك الله خيرا هاتم الله تفسد جبيسي كنامتي سن حديث إسلام ماتي في أركان إيمانا أركان حساناتي تولي حديث نمية حديث بخاري أديس إنما الأعمال بالنيات متفق عليه دا بخاري لن أديس سجرة متفق عليه دا بخاري لن أديس سجرة إذن حديث سنتويو نورغا رجيتشورا شرطي صلاة هندايو رغا إساتين أدان أكتبت بيكو اسم برباجيسا تولي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إرادة بي أقوات دا رغا كنين مهمي دا وان رغان قمنا درسين تنترى دابتي أركان الصلاة يا رب نوفد برو قرانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته